kara naaf ta'e deemeera mi gaafan keessa jiru ay sumayyaa teenna maali teenna jedhan zinnaashi teenya maali teenna jedhan gaafa keessaa baatu moo akkam beeytala homaan beektu barishin inni kun amaluma ijoollee kiristaanati gaafa keessa jiranii qeesis haa ta'u maalis haa ta'u ni faarsani siigalee gaafa islaamummaa fudhatanii homaan beektu jedhanii. Amani sume asirratti wanni siin jechuu barbaadu. Diinillee akkuma san jedhan. Warri koomentii nama rarrabsina. Ani nama kamiyyuu nan jaaladha. Sillee sin jaaladha. Amantaan kana baati malee kan nama hundaati miti. Sinii galee kana beeka. Waan barbaadde amantu kan ishiin ofii qofa bicha amante malee sinii miti fudhattee deemtu. Keessattuu warri na arrabsitan ammas na arrabsaa irra diddibiyaa na arrabsaa sababbiinsa booda akkasiin islaama taatanii dhiifaman aan jettan hin beeka waan ta'eef dhukkeen irraa haasaa. Dhuguma warcaali. Akka isaan islaama ta'an booddeen hin beeka amma dhiisina arrabsanii maal rakkattee haraa? Laa maaliif arrabsitu ijoollee maal sin goote? Dhiisin jedhinii ni arrabsaa jedhinii sin jedhe. Na arrabsanii maal rakkatte si dhibaa? Sumee. Wayi. Ani waan barbaaddetti amani waan baarbaadde ta'e garuu namummaa keessin jaaladha yooma. Garuu moo namummaa kiyana jaaladhu anis ijoolleen kiristaanaa dhugaa dubbachuudhaa fi ijoolleen kiristaanaa fakkeenyaa nama namummaadha wal cinaa dhaabbatanidha. Hawaasa keessatti guddadhellee irratti guddadhellee sii galee nama namummaadha wal jaalatan kabaja waliif qaban sobanii aaranii nama arrabsan malee ijoollee keessa isaaniitti hammeenya hin qabnedha. Amma wanni siin jedhu jechuudha Sumee ani sin jaaladha sin kabaja waan barbaade. Ijoolleen kiristaanaa ammallee haqa keessan hin darbu. Baay'inni keessan baay'ee cawaadha laa. Miidiyaa kana irratti nama gandaa fi maalidha wal qoodu sana. Garuu rakkoon keessan maalidha? Waa barachuu, waa hubachuun beektani. Gowwummaan keessani qaalii maatiitiin deemtan, qaalii paastariitiin deemtan of danda'a deema. Rakkinni teessan maalidha? Of danda'uu hin beektani. Malee gara kaanitti isin amala bareedduu qabdan. Amala kanarratti dammoo islaamummaa gaafa qabaattani. Abeet. Kasiin jedhu Sumeyaan. Ijoollee nama narrabsina Sumee ifa xaarii hooyinnaantii arrabni keechan ginni. Ani akka nama kamiyyuu akka obboleettikootti sin jaaladha sin kabaja jechuudha. Amantaa keetis akkuma koo jaaladhu keetis nan jaaladha nan kabaja. Garuu akka obbolummaatti wanni si gorsu amantaa nama kamiyyuu hin qeeqin hin arrabsinilleedha. Qeequu kuhimee ragaa boonaa kenni amala waa tokko gaafa naan jettu yoo waan naan jettu ragaa tokko irratti hundooftee dubbatta. Barsiisuu fi caalee rakkoon uummata keenya kiristaanaa qaban parsantiin 100 parsantii 95 maal beektaa? Barsiisuu fi qeequu addaan hin beekan. Amma ani ka'ee waan dubbadhu keessatti gaafa ragaadhaan dubbadhe ragaa sanaan barsiisee jira. Garuu gaafa naan zim jedheetiin ragaa malee waa tokko dubbadhe fidii bakka san yoo naan jettanii waan sanaan hin beekne zin jedhee ofirraa jedhe ta'e amantaa keessa san xiqqeesseera jechuudha. Barsiisuu dammoo kan na ajaju sis miti maatii kiyyas miti. Ajaja rabbiiti waan qabdanirraa waliif himaadha ka jedhe rabbiin. Wannan ofii kiyyaa jaaladhu namaa jaalatuun ana dirqama narra jirudha. Sii galee ammallee ijoollee kiristaanaa ni waama waaqa rabbiin tokkichatti rabbiin tokkichadha. Iyyasuus namadha namarraa dhalatillee gaafan jedhe dubbii sirriin jedhe dogongora hin jenne kana jechuun moo macaafa irratti hundaa'in jedhe malee akkanumaan hin jenne atis islaamummaa of fudhachuu barbaadan gara keessattiin naa barreessa siniif hin deebise ishee rakkoon takka hin jiru abshir. Wayne isin nagaa gara warra koomantii waan akkasiiti barsiisuuf qeequun gargar akka walii galaasettu. Atis kootu dafiitiin hin baradhu ishii dubbisi miidiyaa irraan taa'ini. Makiinaan guutu kan ittiin dhufu malee rakkoon gahu. Makiinaan ittiin dhufu guutu rakkoon gahu. Nuti jannanni rabbiidhaan nu guutu. Seegalee alhamdulillah wallaa qabna. Rakkoon hin jiru diraayivarii na fiduun argatti. Rabbi si haa qajeelchu inshaallah. Akkasi bakka jabaadhu ishee. Ishee bakka asitti haa tolu. Ayya hanguma kanaan gonna seensiste kana sitti ol seenanii ganaa sitti wacanii sabrii siifaa kennu. Maa hin jedhiin taa? Nagaatti. Ciao ishee. Isin nagaadha ijoollee baamma biraan qoy arrabni keessa maa hidhanni kun?
Mudii tara namni qabu hin jiru nama takkitti nama maasa. Sintara guufuma. Qoy amma maaluma sin goote waa sin qilinte namni 285 kun amma maafu. Astaghfirullahi laazim. Atu rakkoo qabda maasi gash rakkoon kiyya maalidha? Ani kula ofuma keechanii nama afaan hin darbina ofuma keechanii maaloon ta'ina. Maayidhaan rakkoon kiyya beeksii kottu garii natti dubbadha. السلام عليكم. وعليكم السلام. وات كلام اليوم؟ شو هذا؟ زارينو تريتشو مو؟ دندلة نتنجت وش دندلة أيوه أنا متبرزري منو أنا شو afaan kana haasofteeru deem bishaan qulqulluu walluqqa'u si jammar zarii bakkaluu moo nu xireechuuf kan isiniin jedhu sumeen nama seentidhaanii amantaa ishii wannoo taa'u yalla dafii kottu nene wasaa kan warra funyaanidha Iskit anji maali zarii muluquutu amanta sumi ewa yaa jiraattu maal sin goote dhugaa rabbi xiffii fi tochaana of afoo si fidaan andurii tun si gaagaanchi yaani kanan ji'u bee maal goota mana ishii ati maal goota yee maal goota mana isinii fangalchaa koo amma nama biraatti illee warra amantaa keenya keechaa deemu tokko tokko qoy namni 200 ijoollee nafa amma seetaaf tapnaa godhaa. dhugaa rabbi silkii sassi harkaa fuudhee cabsuudhaan doon jiraadhee maalan godha xiqquma si ciniinti amma lubbu ciniinti karaa rabbi ishi makiina noo guute nan dhufa. atuu kotta'in karaa rabbi warra funyaan hidhatee namarratti dabaa fi sharrii yaadaa oolu ishii